Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isin darbaatti kan jiru gama Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa ODM'n ayyaana Irreechaa bara 2021 Oromiyaa xiqqoo Minisootaarraa isiniif darbu. Irreechi kun Irreecha birraati. Irreecha birraa jechuun immoo yogguutti Oromoon ganna baay'ee rakkisaaf ulfaataa keessa darbuudhaan waqtii birraatti bahuudhaan yaa Waaqayyoo Rabbi guddaa kan haala ulfaataa keessa nu dabarsitee guyyaa kanaan nu geessee galatoomii ulfaadhu jechuudhaan kan isaan itti galateeffatanii jechuudha. Maarreen Irreechi birraa kun as Oromiyaa xiqqootti wayita inni kabajamu taajjabnaa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Gidduu gidduudhaan immoo sirni ayyaanni Irreechaa kun itti kabajamu maal fakkaata kan jedhu namoota adda addaa dubbisuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jedha. Tamsaasni kallattii kun gama Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun kaayyoo maltiimiidiyaa sarviis keelloo miidiyaa fi bultuun broadcasting servisiin kan isin biraan ga'u ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ani Tichaa Guddataati. Turtii gaarii. Ayya daawwattoota keenyaa akkuma isin beeksisee ayyaana Irreechaa bara kanaati kan gaggeeffamaatti jiru bara 2021 jechuudha. Oromiyaa xiqqoon maal fakkaatti yookiis immoo ayyaanni Irreechaa biyya bakkeetti kabajamu keessaa ayyaanni Irreechaa kan diiyaasporaa keessumaa Oromiyaa xiqqootti kabajamu ayyaana baay'ee guddaa fi namoonni danuun irratti qooda fudhatan waan ta'eef ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Waan iddoo kana jiru kallattiidhaan namoota adda addaa dubbisuudhaan kan isin biraan geenyu ta'an waliin turaa jennaa. Ayyaanni bara kana kan gammachuu nagaa fi badhaadhina akkasumas milkaa'ina saba keenyaaf haa ta'u jechuun barbaada. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Tarii ayyaanni Irreechaa kun yeroo irraa gara yerootti erga kabajamuu qabee bubbuleera. Iddoo kanatti inni kun egaa wayita ayyaana Irreecha birraa jennuudha. Keessumaa kan biyyaa dursee hanga ta'e kan dhiyaatu jechuudha. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Akkuma barsiifnee fi akka aadaa keenyaatti eebbata dursaa obbo Lammiin qindeessaa fi itti gaafatamaan dirree Irreecha kanaa bakka sanatti argamanii keessummoota asitti dhufan baga nagaan dhuftanii isiniin jedhu. Akkasumas Oromoo koomunitii irraa addee leelaan yoo as jiraatte yookaan namni bakka bu'u yoo as jiraate bakka kanatti argamu isaanis dhaamsa isaanii akka koomunitiitti nu dabarsu. Sana booda abbaan malkaa obbo Laggasee dhaabaa deetti isaanis eebba godhu akka aadaa keenyatti. Lammii Oromoo gosa Oromoo hangafoota Oromoo sikkoof mandoo dhibboon bannaa akkuma duriitti waamanii dhaanuu dhiyeessu eebba fudhanna jechuudha. Erga eebba fudhannee booda gara lagaatti gara malkaatti qajeellaa ni hirreeffannaa. Sana booda inni Irreechaa achirratti kan raawwatu miti. Sagantaan nyaachaa dhugaatii agarsiisa nyaacha aadaa barnoonni garaagaraa itti fufa. DJ'n ni jira, keessummoonni garaagaraa ni jiru. Sagantaa bal'aaf dheeraa qabna waan ta'eef amma gara obbo Lammiitti dabarsaa. Obbo Lammiitti aanee koomunitii irraa addee leelaan yoo jiraachuu baatte bashannantuu yookaan namni biraa bashannantuun as jirti. Bashannantuu abbaan malkaa inni eebbisuu. Sana booda gara Irreessaa deemna. Obbo Lammii. Ayyee daawwattoota keenyaa kun egaa ayyaana Irreechaa birraa yookiis ayyaana Irreecha malkaati kan Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessatti kabajamaatti jiru. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ayyaanni kun amma gara jalqabuutti kan inni jiru keessumaa gara malkaa yookiis immoo haroo Nokomos jedhamutti kan kabajamu. Haroo Nokomos kanatti osoo hin kabajiin fuuldura immoo kunoo egaa haal duree isaan taasisaatti jiranidha. Egaa ayyaana Irreechaa kana wayita gaggeessanii irreeffannaan irree nuu ta'e jechuudhaan kan Rabbiin kadhatan jechuudha. Hordoftoonni amantaa kamiyyuu ta'anii Rabbi yookiis Waaqayyo tokkichatti amanu sabateedha. Isa kana egaa sirni irreeffannaa kun yeroo dheeraa lakkoofseeraas Miniyaapolis keessatti erga kabajamuutti jalqabe jechuudha. Amma sirna irreeffannaa kana kan jalqabaatti jiru egaa haasaa baliisaa taasisuudhaaf abbaa malkaa kan ta'anis naannoo kanatti argamu. Amma egaa turtiin keessan waliin haa ta'u jedha. Ani Tichaa Guddataati.
Ayye keessummoota keenya. Keessummoonni keenya hundi keessan bakki asitti argamtan abbooliin, hayyooliin, dargaggoon, shamarran, ijoollee xiqqaa guddaan Waaqayyo booqaa birraatiin baga nuun ga'een isiniin jedha. Bacaqii gannaa, lolaa gannaa, bubbee gannaa, qilleensa gannaa saba keenya keessa of kolsee baga Waaqayyo birraa gannaa nagaatiin saba keenya illee ittiin ga'e jechuu barbaada. Baga hundi keessan nagaadhaan as dhuftanii baga nagaadhaan walitti deebinee waggaadhaan wal agarree warra waggaa baranaatiin bara gariitiin bara hedduutiin wal argu Waaqayyo nu haa godhu. Waaqayyo warra nagaadhaan wal argu nu haa godhu. Kanattaan silee haan jiru irreessi hanqoodhaa jiru. Dhugaatti uummanni biyya lafaa qabeenya adda addaa qaba. Qabeenya ittiin aadaasaa namummaasaa godhatu qaba. Maal qaba? Biyya keessa jiraannu kanatti taankisgiifiingii qaba. Guyyaa galataa qaba. Warri adda addaas akkasumatti walitti dhufu. Guyyaa bilisummaa isaanii kabajatu. Guyyaa gootota isaanii kabajatu. Oromoon garuu kanaaf carraa hin arganne guyyaa bilisummaa isaa hin kabajatu. Guyyaa gootota isaa walitti dhufee akkatti kabajatu qabu. Maaliif? Biyya hin qabu. Han tokko nu godhee tokko taane hawa akka wal arginu ijaa wal argine waggaatti illee al tokkitti al lama akka wal agarru han nu godhe irreessa keenyaan. Irreessa keenyaan baga Waaqayyo tokkummaa keenyaaf waliin nu ga'e isiniin jedha. Kanattaan sun dhugaa ayyaanni kun akka milkaa'u akkasitti akka bareedee laabbitaaf mirgaan akka inni bareedee dhufu han nu godhe. Waan dura hawaasni Oromoo Minisoota hundi galata guddaa qabaa fi keessumaa maatii irreessa kanatti dabalamanii dhufanii warra qopheessaa turaniif galatan qaba. Keessa koree irreessa Minisootaa kana bifa addaa kanaan baran akkasitti akka qophaa'u warra godhaniif illee galata guddaan qaba. Hundumtuu ayyaana kana milkeessuuf irratti firmateera. Irratti wal waamneera. Irratti mari'ateera. Yeroo dheeraadhaaf irratti mari'annee akka akkas milkaa'uuf baay'ee hojjenne haa ta'u immoo walga'iin adda addaallee nurra bu'ee jira. Egaa akka carraa walirra bu'ee kanaaf hammi asitti argame kunillee caala fayyaa ta'aa jira. Waan gara biraa waan dinqisiisaan garuu ayyaana keenya kana tokkoon keenya yoo gargaarru malee akka waan nagada isaaniitti immoo warri nu gargaaran hedduudha. Tokkoffaa warri nu gargaaran keessaa Kaataan restoraant adde Saaraa hordofaa baay'ee nu gargaarteetti galata nu godha isaan nu gargaaraniiru. Awaash Auto kun obbo Tafariin nu gargaareera galata guddaa nuu kennaa fi Diillaa restoraant adde Baqqoon nu gargaaraniiru galata guddaa qabna isaaniif illee irra caalaas irra guddaa waan guddaa nu buuse. Ras Hotel obbo Darajeen korma tokko qalanii ayyaana kanaaf korma tokko gumaachanii itti dabalee korma kanarratti immoo doolaara 1,000 nuu kennanii akka ayyaanni kun milkaa'u nu gargaaraniiru. Hedduu nu galateeffadha. Hedduu galatooma warra sitti argatan horeen irreessaa hawaasni irreessaa maatii irreessaa taatanii warri wajjin namaa baatan hundumtuu galata qabdu. Irreessi keenya tokkummaaf, irreessi keenya jaalalaaf, irreessi keenya hundee keenyaaf, irreessi keenya duudhaa ganamaa keenyaa jaateef Waaqayyo baga booqaa birraatiin waliin nu ga'een jedha. Baga nagaan dhuftanii isa taa'amtu. Adde bashannantuu leelaan waan asin jirreef adde bashannantuun asitti dhiyaattee welcome jetti gabaabsitee akka gara irreessatti deemnu jechuudha. Folcha irreessa baga nagaan geessanii walumaanuu baga nagaan geenne jecha akka hawaasaatitti illee waliin jirra hawaasni qabnu kanuma akka duraa jennee hawaasni kennallee banaadha. Nullee harka keenya banannee isin wajjin isin bira dhaabbachuuf gara karaa fedheenuu isin wajjin jirra jecha akkasumas rabbiin warra bilisoomu rabbiin nu haa godhu. Gama irreechaatii yoo deemne hedduu akka bareedaadha. Warri koominitii irreecha kana qopheessitanillee hedduu akka galatooma irratti dadhabdanii raasillee akkasumatti galatooma restoraantii hundi keessanuu wal jabeessuu qabna. Yeroo duune walii boohurraa yeroo jirru wal bira akkanatti yoo dhaabbatan Oromummaa jechuun tokkummaa jechuun kana akkasuma na folchaa galatooma. Galatoomi bashannantuu
Galatoomii baay'ee ishiin koree qindeessituu Irreessaa keessas jirti. Akkasumas hooyaa dargaggoon keenyas akkasuma kana malee kan ittiin asitti waadamaa jiru waan irratti waadamaa jiru tiraanspoorteeshinii kan danda'e koominiitiidhuma keenya koominiitii isaa jabeessinu galatooma itti aansuudhaan abbaan malkaa hebba akka aadaatti gaggeessanii kana booda maree hojjechaa gara lagaatti deemna. Galatooma abbaa malkaatti dabarse. Baga nagaan dhuftan. Baga booqaa birraa geessan. Baga nagaan dhuftan. Warra eebbisu waamuu dura yaa Oromoo irreechi kuni awwaallamee dhiiga uummata Oromoo dhiiga qarree fi qeerrotii waan argameef isinii karaa dandeechaniin akka addaan hin cinne akka diinni dhibidhanirra hin jenne kan godhuu danda'u isin. Irruma caalaa immoo nama gammachiisu. Irreecha kanaa qeerroonii fi qarreen fudhatani. Mallattoo kidoo bashannantuun asitti dhuftee haasaa ishiin gootee nama nurraa dhaalu argachuun keenya baay'ee itti gammannaa hundumti keechanuu galatooma. Kanatti aansee akkuma aadaa keenya hundumtuu akka qooda keechaa fudhatu hin waamna tartiibanii namni yoo jiraate akkuma wal beekutti lama lamaan waamnaa nama tokko bakka buusanii akka asitti eebba kennu godhuun waan barbaachisuufi dubartoota keessayis dhiira keessayis bakka buusuu hin dandeechuu amma ummata Oromoo warra damee isaan waamaa. Egaa tokko seekkoo mandoo keessa warra seekkoo mandoo keessa nama tokko bakka buufadha. Girmaan jira. Warra itu hubanna. Injirani galma jiru. Galmatti faniiru. Galmatti faniiru. Seekkoo mandoo. Sikkoo mandoo. Jira kun kootu qaba. Kootta. Kana firris yoo jiraate. Isintu wal beeka. Kootta. Ati kootu yeroo nu kootta. Itu humbanna. Raayyaa seebo. Machaa tuulama. Ani jira. Machaa tuulama. Tuulamtichi jira. Macha jira. Sabbu goona. Gurraacha Gujii. Gurraacha Gujii. Galmatti hafanii. Egaa warri mul'ate eebba itti hafufanii boorantichi yoo jiraate boorantichi itti hafufu of galcha. Boorantichi mul'adhu boorantichi seeras waamee mul'adhu boorantichi. Booranticha seerris waamee mul'adhu. Dubartiin irree hin jirani. Injirani galma jiru. Dubartoonni hin jirani dubartis. Baargaaroftu jiran. Booran. Haa ta'u. Galatoomaa ka. Anamma argame. Machi jira, tuulamni jira, seekkoo mandoo jira. For those of you that speak English, we are going to prepare to go towards
the Irreechaa as the Ada. So we would like for you guys to be patient with us. I know even though you guys don't understand the language, you guys show so much support in showing up and taking part in this. So please be patient with us. We will start very soon. Okay. Okay. Galatoma warri asitti mul'ate jira eenyu mul'ate? Tulamatti jira tulamni jira siikoo jira. Seekoo mando? Yeah. Seekoo mando? Booranni waamne hin jiru ka galma jira jedhan. Karaarra jira nama meeqa taane? 5. Waa'ee nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Amaan nurraa haa qabu. Amaan nurraa haa qabu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Xinnaa nu haa guddisu. Guddaa nu haa bulchu. Maanguddoo nu haa bulchu. Maanguddoo nu haa bulchu. Shamarran nu haa bulchu. Qeerroo nu haa bulchu. Beekaa nu haa bulchu. Beekaa nu haa bulchu. Rabbi ilma qaroome intala qaroomte nu kenne karaarra jiru waan karaarra jiru kana rabbi siita nu haa baasu. Waaqni siita nu haa baasu. Akkana ni jedhe rabbi haa jedhu. Akkana ni jedhe waaqni haa jedhu. Waaqni oromtitti haa jedhu. Waaqni oromtitti haa jedhu. Waaqni sekkoo mandoo haa jedhu. Waaqni sekkoo goonaa haa jedhu. Waaqni amanyaa suuramaa haa jedhu. Waaqni bakka inni saraayyaa haa jedhu. Waaqni odaa bulchu haa jedhu. Waaqni odaa nabee haa jedhu. Waaqni odaa bisila haa jedhu. Waaqni odaa bulluqa haa jedhu. Egaa nafe waaqni itti haa guutuu galatoomaa nagaan irreecha jechaan akka irreeffattanii milkaa'aa. Akka aadaatti manni dhiltee dhinnaa amma faatetti darbina. Gadaan ka nagaa rabbiin nu haa godhu. Faatee waanni nagaa. Gadaan nagaa. Gadamoojiin nagaa. Irree Oromoodhaansi. Kan taane tadiinaa gadaansi. Yaa Rabbi biyyan nu galchi. Yaa Rabbi nu wayyi. Dhiiga jigu dhaamsisi. Nama Rabbiin areera deemsisi. Araarri haa qabatu. Namni Oromoo dhugaan yaa'ee hamba iyyatu kun Rabbiin dhugaa isaa haa qeebalu. Suna gatoltuuti haa qabattu. Faatee waanni nagaye. Gadaan nagaye. Gadamoojiin nagaye. Gadaasi hulluusisi. Soleetee yaasi. Yaa gabbisi. Yaa Rabbi akka jenne kana nu godhi. Oromoo hararii akkam jirta laata kan akka wallaggaa gammachuun raabta. Askootu atis kan arsi asalla. Hattuudha lafaa shaashatti wal falla. Achirra wal geennee wal dhunganna mallaa tana yaa Rabbi nu taasisi. Yaa Rabbi nu taasisi. Yaa Rabbi biyyan nu galchi. Hin annan jenne. Hin fudhannan jenne. Dirree irra dharanneerra jiraachuu dadhabne. Yaa Rabbi nu gargaari. Yaa Rabbi nu gargaari. Waa yaadaa Oromoon deebise aadaa jedhe. Yaa Rabbi yaaddaa yaadaa muraada keenya nu guuti. Taasisii agas yaa qabattu. Waanyoon abbaa Oromoo qiiltee keessaan laaltu. Saree xiyyaaratti dutte haa taatu jedha galatooma. Aye na of golcha hangafumullee na oolchocha abbummallee na of golcha. Aye barri nagaa elelleen nagaa elemtuun nagaa tiksaabulee gaadiin nagaa biyyaa warri nagaa galaa nafni nagaa dhangalaa mormi nagaa tulluun nagaa biyyaa lafti nagaa guddaan nagaa xiqqaan nagaa jaalala nagaa nuuf haa ta'u. Aye ya waaqa tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanan gadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqee ayyoo waaqni baraa baraan nagaan nu geesse hooqubaan si haa ga'u hannamate haa guddatu hanguddate haa bulu warra bulee eebbisu nu haa godhu warra bulee jiraatu nu haa godhu warra nagaa walitti deebi'u nu haa godhu fayyaa nagaa nu haa kennu biyyatti nuuf haa dhaamu. Malkaatti nuuf haa dhaamu. Tulluutti nuuf haa dhaamu. Waaqni waaqatti nuuf haa dhaamu. Warra malkaa kanatti irreeffatee nagaan galee nu haa godhu. Warra malkaa kanatti liqeeffatee nagaan galee nu haa godhu. Waaqni malkaa kana uumte nagaa nu uumi. Waaqni tulluu kana uumte nagaa nu uumi. Waaqni nagaan nu gachite nagaan nu abbaatte qabeenyi siif haa ta'u. Halkanii guyyaan nagaa haa ta'u. Baraa ganamni nagaa haa ta'u. Barii galgalli nagaa haa ta'u. Waaqni harrooba haa ta'u. Roobni
Kandeme naganu. Handu lemekana ganu. Handu kabara ganu. Akauni jene wagna jeru. Akauni lafne jene wagna jeru. Bhaiya nagar gadda marka Irreechaa naganu fatau. Egaa Irreechatti deemnaa dubartoonni fuuldura tarree galtanii maariiroo ejjaa deemtuu nu bareechaa. Dhiirri immoo dargaggoon qeerroon isinitti aanee deemaa malkaatti nuu qajeelaa. Irreeffannee waan sirna kadhannaa. Ayya daawwattoota keenyaa caqasaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru qophii addaati. Qophii addaan keenya immoo sirna kabaja ayyaana Irreechaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul yookiis Oromiyaa xiqqoodhaa isiniif darbaatti jiru. Ayyaanni Irreechaa kun egaa baroota kan lakkoofse yogguu ta'u Oromiyaa xiqqoo akka jennu Oromoon baay'een magaalaa keessatti argamudha. Ayyaanni kun immoo keessumaa ayyaana Irreechaa biyya bakkeetti kabajamu keessaa kan namoonni hedduun qooda irratti fudhatanii uffata aadaa Oromoodhaan faayamanii kan isaan itti argaman jechuudha. Egaan amma gara malkaatti deemnaa. Malkaan kun immoo haroo Nokomos jedhama. Mareeyoo jechuudhaan egaa gara malkaatti kan deemaatti jiranii turtiin keessan waliin haa ta'u. Asbab, please. You can't take a couple shots too. Come on, guys. Step back, 2, 3, 4. Hey, you don't have to compete. Ayya daawwattoota keenyaa gara malkaattidha kan deemaatti jiranii. Malkaa Nokomos kan jedhamu jechuudha Oromiyaa xiqqoo keessatti. Kun immoo ayyaana Irreechaa bara 2021ti. Keessumaa ayyaanni Irreechaa kuni Waaqayyo ganna bacaqii keessa nu baastee boqaa birraatti nu baastee galatoomni ulfaatu jechuudhaan sirna galateeffannaa Oromoon taasisu jedha jechuudha daawwattoota keenya. Ammallee nu waliin tura.
Ayada, monde biteada. Aborana barentuma de biteada. Ayada, monde biteada. Anadu mumma de biteada. Yada, monde biteada. Nagayana tarto kabande de biteada. Oh, mama, take it, no can take Ayya daawwattoota keenya amma bakka irreeffannaa kan isaan ga'anii irreeffannaan kun immoo Nokobos yookiis Haraadha. Nokobos Irreecha baannee irra hokkuma. Irreecha baannee irra hokkuma. Irraan bari'aara hokkuma. Nagaan dhugeera hokkuma. Irraan bari'aara hokkuma. Nagaan dhugeera.
Abbaa malkaa hoggaa jennu abbaan malkaa nama garii barraa qaaba'ee korma qalee malkaa sanu jechuudha. Gaarii tokkoduu waan ta'aa tokkotti malkaa kana haa turbatti as dhufee tokko baadiyyaa furras maalis waan gadhiisu isiniidhaa ture akka nagaan dhuftanii barri dhufu kun bara bilisummaa haa ta'u bara bilisummaa nu haa ta'u bakka goonni keenya nagaan galee Finfinnee qubatu nu haa godhu warra Finfinnee akka bara garee taphachuu rabbi nu haa taasisu waa'ee nu haa taasisu ayyaanatti nu haa guutu nuyi abduubati dhugaa hennaa dhugaa keenyatti nu haa guutu rabbi dhugaan abbaa dhugaa dhiyoo jabaate dhugaan keenya dhugaa taati dhugaa nu haa taasisu waaqni bara garee Finfinnee fi waraabsanii akka wal agarru waaqni keenya nu haa dhaga'u galatooma amma malkaan egaa eebbifnee malkaa saagnaa Abbaan malkaa keenya malkaa saagaa jiru abbaan malkaa erga malkaa saaganii eebbisanii booda shamarran yookaan warri qallee warri siiqqee keenya hundi keessa warri siiqqee dhuftanii asiin irreeffatu warri siiqqee irreeffatanii irra galagalan warri malkaan bal'aadha amma garasitti warri siiqqee dura dabartaa warri siiqqee dura darbaa warri siiqqee toli jedhaa baga waaqaan siiqqee baga boodaa birraa keessanii waaqayyoon baralaan siiqqee bara hedduu bara garee siiqqee ta'u halkan haa ta'u siiqqee haa turtu qarreen haa ta'u qarreen haa ta'u qarree haa ta'u warri nagaa nuu kennu nagaa nuuf haa kennu warri irreeffatan ofirra garagaraa warri kana irreeffatanii warri keessatti ciisiinaa isaa keessatti ciisiinaa isaa keessa qalbii garagaraa halkan jireenya waan jedhu qalbii irratti jalaa ciisiinaa warri siitti nuti beekamu irreeffata wal jalaa garagaraatti irreeffata wal deebi'aa toli jedhaa dubartoonni ilisha gaafuma namni jala seelishitu gaafa ayyaana ilisha akkatti godhoo warri dhiiraa darbaatti irreeffata warri dheeraa baga geessanii warri dhiiraa baga geessanii irreeffata irreessa malkaa irreessa nagaa nuuf haa ta'u toli jaara jiidhaa biyyaan toli jiidhaan toli jiidhaan toli horiidhaaf toli biyyaadhaaf toli dhalataaf toli handalateef toli handalateef toli hanguddateef toli hambuleef toli waaqayyo waggaan nu geesse garanni si haa ga'u ogumaan si haa ga'u malkaan kun malkaa nagaa malkaan kun malkaa irreessaa malkaan kun malkaa milkii haa ta'u irreeffataa nagaa gara irree jabaadhaa irree tolaa akkasi tura Acabate. Ayya daawwattoota keenyaa kun egaa irreecha Oromiyaa xiqqoo Minisootaa bara 2021 hara Nokomasitti kabajamaatti jirudha. Hara Nokomasi jechuudha. Turtiin keessan waliin haa ta'u amma irreeffachuudhaan gara bakka bashannanuu danda'anitti kan isaan deemaa jiranii. Baree hojjechuudhaan gara malkaatti kan deemanii amma immoo shubbisaadha yookiin dhiichisaadha isaan gara deebi'an jechuudha. Wantoota yeroo irreechaa amaleeffataman jechuudha.
Romanticale, ditemi samisa, romanticale. Romanticale, ayatara misa, romanticale. Romanticale, ayotiki misa, romanticale. Romanticale, atina tetina, romanticale. Romanticale, junti fetina, romanticale. Romanticale, ayatara misa, romanticale. Romanticale, Romeo Latina, romanticale. Romanticale, Latina, romanticale. Romanticale, oh, romanticale. Romanticale, oh, romanticale. Romanticale, Romeo Latina, romanticale. Romanticale, Latina, romanticale. Sera bene della nava, era chiamata. Saganama, Tagabaloma, Yode. Saganama, Tagabaloma, Yode. Saganama, Tagabaloma, Yode. Apurriya, Tagabaloma, Yode. Tuganuya, Tagabaloma, Yode. Apurriya, Tagabaloma, Yode. Tuganuya, Tagabaloma, Yode. Nama Kenya, Gumani le Mogul tu, Kanake Sabati, Waranu, Banadami Shako, Sarban Gabdu, Malin Navadita, Sarpake Jabesi, Kamtake Jabesi, Nake Valesi, Valesi, Asiga Asiga di Kuno,
Asii gadallayya sada eenyu galti Baay'ee daawwattoota keenyaa Irreechaa malkaa yookiis Irreecha birraa Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessatti kabajamaatti jirudha. Egaa waanuma akka aadaa naannoo isaaniitti jirudha. Isaan kabajaa jiranitti
Ayya daawwattoota keenyaa kun egaa ayyaana Irreechaa malkaa Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessatti kabajamaatti jirudha. Marega bertati bapa nata nata lana kita jira lana kita paira. Are dalle lana kita jira untuk paira. Besi mana lana kita dalle paira paira kita masih. Ya basi kita dia. Basi kita dah kita. Ifa mal tokko si dubbisa. Haa ta'u egaa namoota iddoo kanatti ayyaana Irreechaa yeroo garaagaraa qindeessitan keessaa nama tokko tarii duubatti deebisee isin yaadachiisuu barbaada. Mee ayyaanni Irreechaa kun bara kana waggaa meeqaffaadhaaf kan inni kabajamaatti jiru tarii ragaasaa yoo qabaattanii haala kamiin immoo kabajamaatti jirame? Ayyaanni Irreechaa kun addunyaa Minisootaatti bara 2018 Haa ta'u egaa iddoo kanatti ayyaanni kun haa kabajamu malee yookiis immoo DC yookiis Washington DC taa'ee galu malee namoonni hedduun kan qooda irratti fudhatanii kabajan ayyaana Irreechaa yookiis immoo Oromoon biyya bakkeetti qabu keessaa keessumaa diiyaasporaa keessaa kan Oromiyaa xiqqoo kun isa guddaa fi isa bal'aadha. Hirmaattota namootaa yoo ilaalle. Mee ayyaanni Irreechaa kun yogguu biyyatti kabajan waggaa dheeraa fuulduraaf as biyya kanatti immoo kabajanii wal bira qabdanii yogguu ilaaltan Irreecha kanatti wantoonni kadhannaan taasifamu yookiis galateeffannaan taasifamu dhimmoota maal irratti kan fuulleeffatanidha? Dhimmi isaa dhimma amantii moo dhimma siyaasaa moo dhimma dinagdee moo maal irratti kadhannaa gootu? dhugaafoo ta'e namni dhalatee amantaadhaan hin jiru hundumtuu akka nabsiisaatti amantii mataa isaa hin qaban. Haa ta'u immoo ayyaanni Irreechaa keenyaa kun
ayyaana aadaati. Aadaa Oromooti. Wanni Oromoon keessaaf alaa biyyaaf alaarraa baruu hanqabu yeroo ammaa kanatti keessumaa han ayyoof abbootii keenya duudhaa Oromummaa ganamaa han Oromoon fakkeessu uffannaa keenyaan nyaata keenyaan aadaa keenyaan dubbii keenyaan han tokko nu godhu. Han tokkummaa keenya calaqqisu han tokkummaa keenya ibsu irreessa. Irreessi kun immoo gaafa Oromoon eegale kaasee gaafa waayyuu banoo abbaan Oromoo jalqabe kaasee irreessuma jira. Akkanatti kabajamaa dhufee adda nagayeera. Haa ta'u biyya keessattis haa ta'u asitti irreessi ammaaf ammatti tokkummaa Oromoof wal duukaa ta'ee Oromoon hafuura tokkoon haninni irratti wal argu irreessa kanadha. Maaliif yoo jenne biyyoonni adda addaa fakkeenya lamituu fudhachuu sadiituu fudhachuu hin danda'amu. Biyyi bilisoome guyyaa bilisummaasaa otoo amanteedhaan otoo saalaadhaan otoo gargar hin bahin waliin kabaja guyyaa bilisummaasaa. Waan amantaa hin ilaalleen waan hanfin hin ilaalleen jechaadha. Guyyaa goototni isaanii wareegamanii biyya isaanii irraa diina deebisan waliin yaa'ee guyyaa gootota isaa kabajata. Kunoo akka biyya keessa jirru kana immoo an akka Ameerikaa kun immoo guyyaa galataa guyyaa Thanksgiving jedhamu waan amantaa ijji waliin argine yaa'ee namnu waliin nyaatee firri bitaa mirgaa fagoof dhiyoodhaan wal waamee waliin oolee ayyaana kana ayyaaneffata. Ammaaf ammatti qaawwi jiru karaan tokkittiin jirtu Oromoo walitti fiduuf Oromoon nagaa wal gaafachuuf harka wal fuudhuuf illee bakka hiree argataa hin jirre kanatti yeroo ammaa kanatti tokkittiin jirtu. Tokkittiin Oromoo walitti fiddu waltajjiin Oromoon irratti gadi ba'ee ijaan wal argu dargaggoosaa wal agarsiisu hawwiisaa wal agarsiisu dhalataa ol adeemu taaniin aadaasaa dabarsuuf itti agarsiisu tokkummaasaa afaansaa aadaasaa itti calaqqisiisee addunyaattis haa ta'u waliisaa fannifee walitti agarsiisu qaawwi jirtu kun irreessa kana. Kanaaf irreessi kun Oromoof kanadha. Oromoof irreessi mallattoo eenyummaa isaati. Namni eenyummaa hin qabne, namni aadaa hin qabne, nama maalummaa hin qabne, namni aadaa hin qabne, nama biyya hin qabne, namni aadaa hin qabne, nama abalu jedhee waamamuu hin dandeenyan. Haa ta'u warri adii har'a asitti nu argan kun uffannaa kanaan nu argan humnaa nu argan kun biyya ormaallee otoo dhaqanii sabni kun saba Oromoo jedhama jedhee nuu kenna. Mallattoo keenya jechaadha. Mallattoo eenyummaa keenyaati. Ibsituu eenyummaa keenyaati aadaan keenya. Kanaaf Oromoon irreessi kun aadaa tokko nu godhe. Namuu dhalatee waaqa hin beekne jiru. Hawaaqa jalatti hin bulle jiru. Garuu tokkummaan saba tokko guyyaa kabaja inni ayyaana ittiin kabajatuun tokkummaan saba sana inni lolee wal duukaa mo'ee diina ofirraa gashe guyyaa itti diina gashe sana walii yaa'ee otoo saalaadhaan otoo amanteedhaan otoo bifaan otoo waan waliin hiriin waliin bahee kabaja. Akkuma sile jedhu inni immoo bilisummaa argate immoo guyyaa bilisummaa isaa kabajata. Inni goota ajjeese galee guyyaa goota isaa kabajata. Kanaaf Oromoon ammaaf hiree kana hin argan. Hin bilisoomne guyyaa bilisummaa isaa baadiyyaa kaabaa kibbaa walitti bahee kabajuu hin danda'u. Gootota keenya hedduutu wareegame. Gootonni wareegaman keenya akkatti gadi baane dhaabiyaa ba'aa ala keessaaf ala akkatti kabajatu hin qabu. Kanaaf waan mallattoo keenya ta'e kana tokkummaa keenya Oromoon illee kanaan ilaalee akka wal duukaa bobba'u yeroof aara galfii keenya han aara itti baafannu han aarii keenya itti mannu han irratti wal agarree walitti dubbannu han irratti bakka itti dhaamsa walii dabarsannu bakka borii egeree keenyaaf qophoofnu waan ta'eef irreessa kanaaf kabajnaa kanadha. Tole gaaffiif deebii koo xumuruufan jira obbo Lammii Shuunaa keessumaa ayyaana irreechaa kana magaalaa kana keessatti yeroo adda addaa qindeessitu haa ta'u garuu gaaffiin isin gaafadhu yeroo adda addaa irreechi kun yogguu kabajamu yoo xiqqaate gara waggoota 5 iddoo kanatti dabarseera. Turtii kana keessatti immoo kadhannaan kadhatamu tokkotu jira. Yaa Waaqayyoo biyya keenyatti nu gashii bilisa nu baasii kan jedhu yeroo irraa gara yerootti yogguu kadhattan taajjabna. Mee kadhannaa keessanitu uummatatu lapheerraan kadhanne immoo kadhannaa keessantu dogongora ture immoo maaliif yeroo hundaa kadhannaa kanan argaa kadhannaan kun immoo deebii argachuun isaanii ture tarii isa kana faana wal qabsiistanii tarii maaltu jira moo akkami waan isaa gaaffii natti waan ta'eef tarii isa kana yoo nuuf kaastan. Fayyaadha gaarii namni waaqa hin kadhanne hin jiru. Waaqa kadhatee garuu waaqa harkaa fuudhee namni ofiisaaf hojii hojjetatu waaquma bira imaanaa kaataa imaanaa waaqatti kennata. Waaqni immoo akka danda'etti deebii isaa itti laadhata. As irreecha qofaa biratti miti han kadhatamu. Amantii adda addaa keessatti hin kadhatama. Amantii adda addaa keessattuu kanuma jedhama. Biyya keenya bilisoomsi Oromiyaa bilisoomsi Oromoo nagaa godhi diina nurraa kaasi jedheeruma jedha.
garuu diinni amma yoona hin kaane Oromiyaan amma yoona hin bilisoomne. Han irreechaallee kadhaa kanarraan addaan ta'e miti. So isa kanaaf egaa rakkoon eessa jira jechuu dandeenya ree? Tarii Oromootu gamtaa dhabe moo Oromootu sanatti tarkaanfachaa hin jiru moo maal jechuu dandeenya isa kana? Oromoon illee gamtaa hin dhabne. Oromoon hacuuccaa dhiibbaa halagaa irra bu'e bara dheeraaf irra bu'etu irraa hin kaane. Malee Oromoon waaqa isaajinis araara hin dhabne waraqaa isaas araara hin gaafata gamtaallee hin dhabne gamtaadhaan socho'ee gamtaadhaan falmaa jira. Ammoo akkuma badaan nama keessa jiru badaan hunduma argatee dhalatee hin jira. Badaa sana lakkaa'eetu namni akka Oromoo waan tokko hin taane akka Oromoo wal duukaa hin taane akka yaadni Oromoo wal duukaa hin taane tokkotti dubbata. Sun dogoggora. Hamaan dabaan dogoggoraan odduma hawaasummaa biyya lafaa dhalate keessa jira. Garuu han Oromoos kanarraa adda hin ta'u. Ammoo Oromoon gamtaan namni tokkummaan namni ijaa tokkummaa qabuuf ijaa gamtaa qabuuf aadaan isaan biyya lafaa irratti Oromiyaa irraa ka'ee kunoo biyya lafaa fudhatee hin jiru. Kanaaf ijaa kana ta'e dogoggora akkasiitiin warri yaadan irraa akka deebi'an dhaamsa dhaammadhan. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Fayyaa ta'u. Ayyee daawwattoota keenyaa egaa magaalaa Lakkuutti argamneeti kan nu jirru magaalaa Lakkuu keessatti immoo namoonni iddoo kanatti argamanii ayyaana Irreechaa bara kanaa wayita isaan kabajaa jiranii ayyaanni Irreechaa bara 2021 hora Nokomositti kan inni kabajamaatti jiru hora Nokomositti immoo akkuma argaatti jirtan namoonni danuun iddoo kanatti argamuudhaan yogguu isaan ayyaana kana kabajan taajjabnaa turtiin keessan waliin haa ta'u egaa kan nu caqasaatti jirtanii gama keelloo miidiyaa Oromoo Diyaaspooraa miidiyaa haaluma wal fakkaatuun kaayyoo maltiimiidiyaa sardisiidhaan nu caqasaatti jirtu egaa saganticha qindeessuudhaan kan si waliin jiru immoo itichaa guddataatii ammas egaa waan jijjiru tokko lama isin daawwachiisna nu waliin turaa isiniin jennaa nu hordofaa. It's okay. It's hot, right? I know. All right. So can you hold this one for me? It's okay. It's a part of the event. So that's wonderful. Don't worry. Yeah, you can hold for it. All right. Great. How was it? Let's begin from the food. Sammy? The food is very good. Thank you. Great. I have a mouthful. Wonderful. So what's your name? My name is Janet, and this is my daughter, Rebecca. Great. Janet, is it your first time or your second time to celebrate Irreechaa with Oromo? My second time. How was it? How do you see? Wonderful. I'm very happy to be included. How do you come across with the point of participating on this Irreechaa festivity? So since it's your second time, someone invited you. How do you heard about it? I have a friend named Tolcha, and Tolcha invited us to come 2 years ago and today. And with Tolcha, we went to Ethiopia and did a medical trip and took care of people for free with medical problems. And so we were able to visit Oromo. Wonderful. So let me proceed to that one. Today you invited your daughter, Rebecca. You say your name Rebecca, right? So that's wonderful. So proceeding from that, last time you guys have been in Hambo, which is in Oromia last year. So how was your visit at that time? How was the treatment look like? It was wonderful. Hambo University, the doctors and the nurses were very skilled. They were very helpful. They showed us what to do. They gave us a lot of guidance on how we could help the Oromo people the best. And we could not have done our job without them. It was because of them that we were able to do our work. Wonderful. I heard about it. Some individuals witnessed what you guys are performing there back home in Oromia, especially around Ambo, which is West Shawa. So do you guys have a plan in the future to visit there and to give some help for the community in the future? We would like to. Right now, Ethiopia has so much civil unrest. It's difficult. I don't know what's best for the people there, how to organize it best. Tolcha is the one that we look to for our guidance because he knows the people, he knows the system, and he knows what the needs are. So he's kind of the person I count on. Thank you, Janet. Let me ask you one question, Rebecca. Since it is your first time, how your mom told you about this festivity and how did you join today, this kind of celebration? My mom told me about her trip to Ethiopia and how much she was impacted by it. And she told me about her friend Tolcha and that you invited us here. And I always love learning about other cultures and celebrating the things that we have or what we have in life. So maybe do you have a plan to visit Oromia in the future?
I would love to, but I have a baby at home, so we'll see. I think you want to ask permission from your mom, I think, because you are looking her. No, she doesn't need my permission. All right, great. So let's proceed to the next one about this celebration. As you have seen, there are many gathering here who's wear a wonderful kind of traditional clothes, which is Oromo. At the same time, you guys wear that one, so which is wonderful and so beautiful. So how do you see the clothes at the same time the festivity? What looks like? What kind of message you have for other people to join this kind of celebration? Well, this is a gift from the staff at Ambo University, and they wanted me to wear it at Irreechaa in Minnesota to honor them. So I'm wearing this to honor them. This Oromo dress was a gift from Tadu, and my daughter is wearing it also to honor the Oromo people. All right, wonderful. So you kept your promise. Today you were on Irreechaa. So here, especially audiences from University of Ambo University, and she is Janet, and she wears the Oromo cultural clothes, which is so beautiful and attractive. So thank you very much. In case if you guys have any kinds of message or something to convey, the stage is yours. I want the people at Ambo University to know how thankful we were for the opportunity to serve with them, how much we miss them, and how much we would like to go back. I loved Ethiopia very much. The people were wonderful. So since you mentioned that one, who was the president of Ambo University, Dr. Tadesse Kane, now he is removed from his power and they replaced with another person. But even if they remove him from that position, there is a kind of protest in the university because he is serving the community closely. The people like him, the students like him, the staff likes him. You like him too because he is the one who supported you. But we lose him finally because they moved it. All right, thank you very much. Well, I just want to say how great Dr. Gomfa was and Dr. Debala. They were wonderful. All right, wonderful. Thank you. All right, daawwattoota keenya egaa isaan kuni namoota keessumaa biyya Oromiyaa deemuudhaan iddoo sanatti tajaajila fayyaa kennaatti turanidha jechuudha. Obbo Tolchaalaa fi aadde Taaddaleechi Gaddafaa waliin warra turan jechuudha. Keessumaa garee Oromiyaa Heads jedhamuudhaan amma immoo Irreecha irratti argamaniiru kennaa kana kan nuuf kennanii Yuunivarsiitii Amboodha jechuudhaan kan isaan dubbachaatti jiranii. Ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u Dooktar akkam jirtu? Mee waa jedhame? Ayyee daawwattoota keenyaa egaa Dr. Salamooniin asitti arginaa egaa ayyaana Irreechaa kanarratti Oromoon hagam gamtaadhaan akka argamu kan agarsiisudha. Dr. Salamoon warreen amantaa Ortodoksii keessatti afaan Oromoodhaan lallabuu qabna himuu qabna jedhanii warra advokeet godhaniif sanaaf qabsaa'anii amma immoo itti milkaa'anii waldaa mataa isaanii banatanii dandira sitti. Mee ayyaana Irreechaa irratti argamteetta ayyaanni Irreechaa siif maal Dooktar? Guyyaa Irreechaa baay'ee gammachuu guddaan Oromoon daangaadhaa warri yaasee gammachuu guddaadhaan guyyaatti amantaan lagaan itti waliin qoodii waliin Waaqayyo keenya kan itti galateeffannudha. Waan Waaqayyo nu godhe guddaa hunda kan itti yaadannudha. Uummata keenya biyyaas kan itti yaadannudha. Waaqa keenyaanis uummata keenyaa wajjin akka inni nu ta'u guyyaatti Waaqa keenya gaafannudha. Kun egaa guyyaa gammachuuti akka argitanii hin nyaannaa hin dhugnaa bakka kanatti waan qabnu walitti finnee egaa Irreechi irreen kan Waaqayyooti. Waaqayyoo hunda nama dandeessisaa. Oromoodhaaf bakka jirutti Waaqayyoo akka dhaabbatu guyyaatti kadhannudha. Kana fakkaan nagaa kunoo. Haa ta'u tarii qabiyyee keenyaan ala ba'uudhaaf hin jiran of kolchaa daawwattoonni keenyallee warreen gama keelloo miidiyaa Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa fi Kaayyoo Maltii Miidiyaa Sirvisiin hordofaatti jirtanii keessumaa isin mana amantaa Ortodoksii keessatti afaan keenyaan tajaajilamuu qabna jettanii warra gaaffii dhiyeessitanii Oromiyaa xiqqoo keessatti immoo mana sagadaa mataa keessanii bitattaniiti amma sochiitti kan jirtan yookiis tajaajila afaan Oromoodhaan kennaatti kan jirtanii mee sa'aatii kanarratti sadarkaa maaliirra jirtu Oromoo irraa maal barbaaddu tarii? Egaa yeroo ammaa kana waldaan keenya Ortodoksii Tulluu Raajotaa biildiingii yookiin mana amantaa nu ta'a jennu bitannee mana kanas gizee bitannu Oromoon daangaadhaa amma daangaatti US irraa keessumatti immoo uummanni Minisoota nutti dirmatee charchii mataa keenyaa akka qabaannu nu taasiseera. Yeroo ammaa tajaajila aduu sanbataa ganama sa'aatii 8 jalqabnee amma sa'aatii 12tti tajaajila laannaa. Tajaajilli kunis galatoon jira, faaruun jira. Akka aadaa keenyaatti immoo nyaata keenya uffannaa keenya uffannee waliin dhufnee nyaannee
akka xoofootti immoo xoofoo keenya achitti baafannee waaqa yeroo itti galateeffannu dhugumaatti realize goone irraa jechuudha. Egaa nuti ortodoksii taanuu ammas ittiin argitaa gamisni musliimaa gamisni waaqeffataadha. Iddoo kanatti amma caalaa yookaan nu gammachiisu nuun warra amantaa ortodoksii taane bifa kanaan akkanatti uummata keenya wajjiniin pirootestaantii islaama amantaa biraatuun jedhiin walitti dhufne akkanaan kabajachuu danda'uu keenyatu ispeeshaalii irreen kan waaqayyoo tennee guyyaatti irreeffannu kanaaf ga'uun nuuni baay'ee nu gammachiisee jira. Haa ta'u ulfaadha Dooktar mee haadha warraa keessanitti naaf kennaa gaaffii tokko qofan ishee gaafadha. Yeroo adda addaa isin baay'ee bareedaniiti kan jirtan uffanni keessan baay'ee miidhagaa baay'ee bareeda. Gaaffii tokkon si gaafadha. Yeroo adda addaa mana amantaa ortodoksii faana wal qabsiisanii namoonni bakka itti oromummaan dagatame wayii godhanii yogguu dubbatan argina. Isin immoo baay'ee bareedanii faayataniiti kan jirtanii. Kana qofa immoo miti egaa afaan oromoodhaan illee tajaajiluu jalqabdanitti warra kana keessatti gahee guddaa taphataa turan keessa ati nama tokko waan ta'eef carraa kanaan dhaamsaaf ergaa akka intala oromootti qabdu nuuf dhiyeessiitii gara warra birootti darbame. Tole galatoomii gaaffii kana na gaafachuu fi nuti Oromoodha. Ortodoksiin amantaa keenya malee eenyummaa keenyaa miti. Amantaa keenyadha Ortodoksiin. Ayyaana Irreechaa irratti immoo kan argamne Irreechi guyyaa Oromoon itti waaqa isaa galateeffatudha. Amantaa abbaa fedha keessa haa jiraatu garuu guyyaa Irreechaa haraa Oromoon nagaan amantaan osoo waliin qoodiin guyyaatti waaqa isaa galateeffatu. Sana keessaa wajjin waan yoo taane ortodoksummaan wantoonni eenyummaa keenya ofirraa wantoonni wangeela baratu malee karaa fi afaan oromootiin charchii tajaajila amantaa ortodoksii gaggeessamu ummata oromoo ministootaa keessa jiru hundi nu faana hiriire isteeta adda addaas kan jiran nu gargaaranii oromoo maratti kannee galata isaa haa ta'u mana amantaa banannee jirra. Tajaajila jalqabeera warri dhaga'iinis yoo amantaa kana keessa warri jirtan asumaan dhaamsa ani qabu jira. Bataskaanni ortodoksii afaan oromootiin tajaajila kennu ministootaa keessa banamee jira. Waan barbaachisu hunda kanneen irraa qeessota qabnaa, daaqonaata qabnaa, faarfattoota, barsiiftoota hunda qabnaa. Taabota immoo torbee har'aa ni galfannaa yoo waaqayyo jedhee itti qophoofnee jirra. Sanaaf guutuudha kottaa amantaa keessan nu wajjin sagadachuu waaqa kadhachuu ni dandeessu. Uummata Oromootiin immoo warri nu faana jiraatan hunduu galatoomaa galata argadhaa fayyaa ta'aa baga ayyaana irreechaatiin isin gahee baga wajjin geenye barri kun bara bilisummaa nuuf haa ta'u bara Oromoon mana hidhaa keessaa ba'ee gidiraa keessaa ba'ee biyya isaa dhuunfatee irreecha Finfinnee irratti irreeffannuu haa godhu jedha. Haa ta'u ulfaadha. Dhaamsa tokko asirratti bakka charchii keenyaa warra hin beekne charchiin keenya 429 Madison Street, Minneapolis, Minnesota 5513 Centrality University Avenue gidduu downtown irraa daqiiqaa 7 makiinaadhaan isin deemsisaa kottaa waliin haa waaqeffannu. Keessumattuu ilmaan kush kan taatan kibba keessatti kan argamtan hundinuu Oromoo ta'uudhaallee baattan amantaa kana keessa kan jirtan kottaa waliin haa waaqeffannu. Guyyaa Irreechaaf baga isin gahee galatooma. Haa ta'u ulfaadha. Ayyee daawwattoota keenyaa egaa warra hordoftoota amantaa ortodoksii ta'anii tulluu raajotaa jechuudhaan asitti afaan oromoodhaan waaqeffachuutti eegalee ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u isin jedhaa egaa waan iddoo kana jiru xiqqoo ishee isin daawwachiisna. Where is the bread?
Why are you by yourself? Maal hojjetta? Afaan Oromoo dandeessaa? Maqaan kee? Bultii? Bultii. Bultii. Afaan Oromoo si gaafadha. Sagalee kee ol kaasii dubbadhu. Afaan Oromoo dandeessaa? Maqaan keenyu? Maaliif dhufte as? Asitti dhalatteeti? Biyya kanatti dhalattee? Biyya kanatti moo? Afaan Oromoo akkamiin barte ree? Afaan Oromoo akkamitti barte? Afaan kee tokkotti barte? Bravo, eenyu maqaan kee? Bultii? Akkas malee jabaadhu tole. Ijoolleen afaan isaanii baruu qabu miti? Galatoomi. Akkam jirtu? Nagaa keessani? Maal dalagaa jirtu mee? Mee nuuf himaa mee? Foonuma jennu? Maqaa isaan saalfattanii baay'ee. Haa ta'u. Tole tolchaa. Si barbaadu jira. Keessummoota iddoo kanatti argee keessummoonni tokko waa'ee kee haasa'u warri sun. Mee gabaabaatti nuuf naaf himi. Hojiirra jirta inoo. Mee akkas naa deemtaana. I think baay'ee gaarii. Namoota iddoo kanatti argee keessaa faranjoota lama kan inni iddoo kanatti argee faranjoonni kun lamaan immoo keessumaa waa'ee turtii keessan yuunivarsiitii Amboo turtanidha kan isaan naaf kaasaa turanii. Dubartii tokko jiru mucayyoo isaanii fidaniiru Jeeneetiif Ribeekaa jedhamna jedhanii iddoo sanatti dubbiseen ture. Mee ayyaana Irreechaa yogguu isaan afeertu waggaa kana afeeruuf maaltu si kakaase? Waggaa kana dhufeeraa har'a bara lammaffaa kooti jedhanii bara namoota isaanii fidaniiti kan dhufanii. Mee afeeruudhaan maaltu si kakaase? Uffata aadaas kenniteefiiti kanatti jiru. Yuunivarsiitii Ambooti. Hayyee. Jarri kun hojjettoota fayyaa fi wajjiniin hojjennu. Bakka tokko hojjennaa bakka deemnu hundatti waa'ee keenya waa'ee eenyummaa keenyaa akkatti saba keenya tajaajilu maal hojjechuun akka nurra jiru waa'ee aadaa keenyaa dubbanna. Fira horannaa jechuudha. Fira qabnaa jechuudha. Namnis immoo waa'ee aadaa Oromoo waa'ee namummaa namaa maal akka ta'e baruu ijaa barbaadaniif jarri very interested people baay'ee uummata bareeyyiidha. Gaafa na baran eenyu akka ta'e itti himee rakkoo biyyi keenya qabu gammachuu biyyi keenya qabu aadaa keenyan itti himee aadaa keessanis baruu barbaannaa rakkina sana immoo karaa ogummaa keenyatiin tajaajiluudhaaf fedhii qabna naan jedhanii organize taanee yuunivarsiitii Amboo dubbifnee yuunivarsiitiin Amboo haala nuu mijeesse jechuudha. Akka dhaqnee achitti tajaajila fayyaa kenninu.
tajaajila fayyaa kennuu qofa gaa otoo hin taane immoo Oromoon eenyu kan jedhu waa'ee aadaa keenyaa warra barachuu fedhanidha. Aadaa irreechaa kana dursanii otoo ambon deemin illee dhufanii asitti irreecha laalanii Oromoo laalanii Oromoon kun hin bareeda jedhanii nyaatanii dhuganii taphatanii deemnee arginee tajaajila fayyaas kenninee ogummaa keenyaan saba sana gargaarra jedhanii akkaataa sanaatiin gara biyyaa deemanii as deebi'anii ergasii fira keenya ta'anii Yuunivarsiitii Amboo asumaan galateeffachuu kan hin barbaadu sirriitti keessummeessee haala mijeessee ogummaa isaaniitiin akka saba keenya tajaajilan godhee ergasii fila keenya irreessa irrattis hin dhufu jireenyaaf du'a irrattis hin argamu ammallee deebi'anii tajaajila akkasii kennuudhaaf fedhii guddaa qabu. Akkanaaf as dhufan. Egaa erga kaastee waa'ee turtii isaanii Yuunivarsiitii Amboo naaf kaasanii ture yogguu sana faranjoota meeqa kan isin fuutanii deemtanii? Waliigalatti nuti gara nama 13ti sana keessa faranjoonni nama Keeniyaa irraa namoota dhufantu ture faranjoota ta'uu hin taane warruma fayyaa hojjetan warra Keeniyaa warra Yugaandaa akkasumas immoo Anduuras irraa kan ogeessa fayyaa deentistiin tokko Anduuras irraa dhufee warri kun hundumtuu tiima isaaniiti. Faranjoonni gara nama 4ti kanarraa garaaf garuu akka walii galaatti faranjoonni nama 5 akka walii galaatti kan deemne garuu yeroo sana nama 13. Meeqa baay'ee gaarii tole yeroo adda addaa yoo fudhannee biyya bakkee kana keessa jirra biyya bakkee kana keessatti namni inshuraansii qabaa tajaajila garaagaraa argata biyya keenya yoo fudhanne immoo carraan sunis hin jiru uummanni keenya rakkoo garaagaraa keessummeessa mee carraa kanaan akka dargaggeessa hojii tola ooltummaa akkasii mijeessee warra qomoo biraayyuu fudhatee dhaqee tokkotti Oromoon biyya isaa roga danda'een akka gargaaruudhaaf maal gochuu qaba jettee yaadda maaliif bilisummaa kan jennu yookiin jijjiirama kan jennu overnight wanta dhufu miti garuu hanga sanatti saba sana tajaajilu akka qabuudhaaf namni dhaamsa maalii qabdame akka dargaggeessa tokkotti. Gaaffii baay'ee bareedaadha iticha baay'ee galatoomi Oromoo diiyaaspooraa miidiyaa nu hordoftee waan adda addaa hojjettaa yeroo baay'ee si galateeffachuun barbaada asumaanii Oromoon biyya alaa jirru hundumti keenya ogummaa garaagaraa qabna waggaa 20 waggaa 30 waggaa 15 waggaa 10 warra as jiraanne yoo xiqqaate muuxannoo wayii qabna jechuudha. Gadi baatee waan ati guyyaa guyyaatti argitu muuxannoo si ta'aa jira. Kana biratti immoo barnoota garaagaraa namni bakka garaagaraatti ogummaa garaagaraa hojjeta. Liidarshiippii adda addaa keessatti galee haala biizinasaa haa ta'u, haala fayyaa haa ta'u, haala barnootaa haa ta'u ogummaa garaagaraa qabna. Qeerroo fi qarree keenya kana akkasumas immoo fira adda addaa qabna jechuudha. Opportunitii yookaan carraan wantoota qabeenyaa haa ta'u, barnoota haa ta'u, fayyaa haa ta'u waan akkanaatiin immoo fira horachuu fi warra akkasitti immoo tajaajila akkasii kennuuf qophaa'an hedduutu jira. Fakkeenyaaf Books for Africa Joote kan jedhamu mucaan keenya tokko kan waa'ee warra Books for Africa wajjiniin hojjetutu jira. Biyyoota Afrikaa hunda keessatti ergaa jira haa ta'u garuu Oromiyaa keessatti ergeera. Yuunivarsiitii Ambootti yeroo 2 ergine karaa barnootatiinis jechuudha. Waa'ee fayyaa irratti qofa otoo hin taane kitaaba biyya sanatti erginee akka uummanni keenya baratee dubbisee qaroomee of danda'ee jiraatu. Barnoonni waan guddaa waan ta'eef jechuudha. Fayyaa irratti qofa miti kan hojjenne isa irrattis hojjenneerra uummanni keenya kuni nama tokko ta'ee bakka lamayyuu erga argachuu carraa qabaadhee ogummaa keenya nuti hundi duullee dandeettii keenyaan iddoo beeknutti fira horannee of barsiifnee uummata alaa kana biyya keenya irratti iddoo itti hir'ina qabnu irratti akka ogummaa keenyatti yoo quunnamtii humne biyya keenya sana guddisuu dandeenya jechuudha. Bilisummaa jechuun namni keenya yoo of danda'e yoo poolitikaa duwwaa miti kan nuti gargaaruu nurra jiru. Akka namni baratu, akka namni dammaqu, akka namni dubbisuu kan barbaadu dubbisuu argatu inni dhukkubsate akka fayyu yoo goote inni mataan isaa bilisummaadha. Bilisummaan biraa immoo isuma santuyyuu hojii keessan of bilisoomsa jechuudha. Inni kan biraa uummata kee walitti fiduudha. Akkaataa amma gochaa jiru kanatti namni walitti ba'ee eenyummaa isaa argee wal baree wal beekee dhaamsa walirraa fudhatee iddoo ogummaa isaatti hawaasa keenya gargaaruu danda'udha jedhee yaada. Haa ta'u gaaffii deebii koo xumuruufan jira garuu ati dhaabbata Oromiyaa Health jedhamu hundeessuudhaan akkasuma immoo itti gaafatamummaa ijoollee guddisuu osoo qabdu hojii osoo qabdu hojiiwwan kana hojjetta mee Oromiyaa Health kana dura yogguu deemtee tajaajila guddaa uummata baadiyyaa gammoojjii keessa jiruuf kanatti kennite amborraa fagaatte jechuudha. Mee gara fuulduraatti hojii natti hojjechuuf karoorsitee jirtu maaltu jira? Isa kanarratti immoo warri diiyaaspooraa iddoo garaagaraa jiranis akkaataa kamiin akkasii bira dhaabatan barbaada. Qaamni mootummaas roga kamiin akkasii tumsuudha kanatti barbaadu kanatti kanaan tanii gabaabsitee
kan kaastu yoo qabaadha. Baay'ee ulfaatu ana qofa miti kan hojjete waan kana tiima qabna namoota ana akka carraa na argatte malee ijoolleen na wajjin hojjechaa turan hedduudha jechuudha organizationoonni garaagaraa obboleettiin kiyya kaadduun namoonni biraa waldaaleen garaagaraa waldaaleen fayyaa Oromiyaa Dr. Obsaan Faanti namoonni immoo hawaasni Oromoo community'n Oromoo waldaaleen garaagaraa kan akka waldaa Odaanabee jedhaman contributionii godhaniiru. Ani akka waan kana qindeessutti maqaan koo keessatti akka malee gumaacha kan itti godhe nama baay'eetu jira siin jechuufani. Gara fuulduraattis wal dhaga'uudha argitee wanti tokko ennaa jalqabe ennaa wanta akkanaa jira waliin jenne walitti birmannee wal gargaaruudha mootummaadhaan ala nuti kan hojjenne sana mootummaan inni biyya kana seera isaa eegdee akkatti fandii fudhattu injiraa seera sana irratti hojjeta. Inni biyya keessaa yeroo biyya galtu mootummaa wanti si godhu hin laala wanta hojjetu suni waan qabatamaa fi waan dhugaa waan expired hin taane sana jira godha. Sana immoo yuunivarsiitii Amboo wajjiniin hojjenne waan mootummaan waan biyya keessa seenu laalee dabarsuudha. Sana irratti qofa si gargaaru malee mootummaa waan biraa irratti si gargaaru yuunivarsiitiidha. Haala karaa mootummaa ala wanta hojjetu hin jiru garuuti. Taaksii waan adda addaa wanti ilaalanii tola mootummaan isaa dhuga qabeessa ta'uu ilaalu sana immoo foormii wanti guuttatu jira isa guuttanneeti chaalenjiin jira nu jalaa guyyaa sadiif waan ija ilaalan ministirii ija guyyaa afuriif qabame ijaadhuma liistirra maqaan isaa hin jirreef malee ijaa eeyyama hin qabnee fi miti chaalenjoon adda addaa hir'ina jiru sana tuttuquun barbaadu isa sana hunda gaafa hojii hojjettu si mudata keessa dabartaa. Dr. Taaddasee fa'aa galateeffachuu barbaada sanarratti ofii isaaniitiif tiima uumanii Dr. Gorfaan Faanti rakkoowwan achi karaa biyyaa jiru hunda isaan tuffitee keessa nu dabarsee akka hawaasa qaqqabnu nu godhe jechuudha. Siistema ijaarrachuudha, neetwoorkii qabaachuudha. Neetwoorkii qabaannaan waa hedduu gochuu dandeessa. Asirratti Dr. Obsaan Faanti waan adda addaa ergaa turanii ergaa jiru. Obsee mucayyoo Oromoo narsii hin beektaa naannoo Wallaggaatti hospitaala ijaartee oksijiinii galchisiiftee dhaabdee namoota lakkaa'amu otoo hin taane yoo itti duulle baay'ina keenya kana waan hedduu hojjechuu dandeenya jechuudha. Hir'ina baay'eetu jira. Kitaaba haa ta'u, laayibrariin hin jiru, barattoonni waan irra ta'anii baratan baadiyyaa keessa gaddeemtee olaalte hin jiru. So waa'ee fayyaa olaaltee hir'ina hedduu qabu. Stethoscopii fi blood pressure kaaffii wal hanqateetu yeroo sana goonu akka waan guddaatti kan laalamu jechuudha. Biyya sanatti walii birmachuudha wanti guddaan. Haa ta'u guddaa ulfaadhu galatoon. Ulfaadhu atillee waan kana gootee fi nagaa naa ta'i. Ayya daawwattoota keenyaa egaa botolchaan namoota keessumaa akka Oromiyaa Heelziitti iddoo kanatti qindeessuudhaan hojii gurguddaa biyyatti hojjetan keessumaa naannoo godina Shawaa Lixaa Ambootti hojii guddaa hojjetan jechuudha. Ammallee tokko keessan waliin haa ta'u. Ermiyaandaa dinagdee ta'e Irreechaa ላይ ነን። ተገንታል Irreechaa ላይ እንዴት አየህ? በጣም ደስ ይላል። አንዱ በጣም የምንኮራበት ዋና የሆነ እዚህ በዓል ላይ በመገኘቴ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። ሌላ ደግሞ እዚህ ስነሳ የነበረ መጀመሪያ ላይ ዲላ ስፖንሰር አድርጓል ነው የተባለ ፕሮግራሙና እንዴት ነው? ዲላ ሬስቶራንት እንግዲህ ዋና በኦሮሞ ኮሚኒቲ ለሀዘንም ለደስታም በማንኛውም ሰዓት ቁጥር አንድ ደራሽ ነው። ከዚህ እንግዲህ እናቴ ነው የምትታወቀው። ዲላ ሬስቶራንት እንግዲህ አንደኛ ስፖንሰር ነው። ኤርሚ ገበያም እንግዲህ በራሳችን ስፖንሰር ነው። መቼ ነው ኤርሚ ገበያ ስፖንሰር ማድረግ የሚጀምረው? እንግዲህ ስፖንሰር ማድረግ እንጀምራለን። ከዛሬ እንጀምራለን። ምን ችግር አለ? ምን እያመጣ ነው? ከሀገር ቤት ምንድን ነው? ኤርሚ ማርኬት ስም $500 አይደለም ማለት ምን እያመጣ ነው? ኤርሚ ገበያ ከአገር ቤት ብዙ አይነት እቃዎች ያስመጣል። ለምሳሌ ቆሎ፣ ሽሮ፣ በርበሬ፣ አምቦ ከፋብሪካው ቀጥታ ከአምቦ እናስመጣለን። አምቦ እናከፋፍላለን። ብቸኛ ወኪል ነን ሚኒሶታ ላይ ከአምቦ ጋር ኮንትራት ወስደናል። ሚኒሶታ ላይ እኛ ብቻ ነን። ኤርሚ ማርኬት ብቻ ነው አምቦን የሚያስመጣው። በዛ ላይ ኤልሳ ቆሎ፣ የተለያዩ የባልትና ውጤቶችና የጋዝ ከቻይና ደግሞ የአባገዳ
ካልቸራል ያሉባቸውን የቡና ሲኒዎችን አንደኛ እያስመጣው ለሁሉም ስቴት ማከፋፈለው እኔ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ ሚኒሶታ ያሉ ስቶሮችም ይወስዳሉ። ዲሲም፣ አትላንታም ሁሉም ስቴት ላይ ሺፕ አደርጋለሁ። ከቻይና እያስመጣን የአባገዳ ካልቸራል የሆኑ የሲኒ የቡና ብዙ እቃዎች አሉ። አሁን እንደውም አዳዲስ እቃዎች አሰርቻለሁ ከቻይና። የሚቀጥለው ኢሬቻ ላይ ዲስፕሌይን እዚህ አምጥቼ ያስተዋውቃለሁ። እኛ ነጋዴዎች ነን። ሁሉንም ካልቸር ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አንተም ስለጠየቀኝ እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብራ አደረሰ። Ayi daawwattoota keenya egaa waggaariidha. Warra manaa jira Diillaa reestooraantii jechuudha. Kan adde Baqqoofaa iddoo kanatti argamee kan inni jiru warra ispoonsira godhan keessaa namoota tokko jechuudha. Ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u egaa waanuma iddoo kana jijjiru isin daawwachiisaadha kan jiru turtiin keessan waliin haa ta'u. Kana fakkaatu jechuudha irreechi bara kana. Oo akkam jirtu? Nagaa keessanii meeqa ayyaana irreechaa kana waan xiqqoo nuuf haasa'ame? Akkasuma kunoo gaariidha. Iddoo viidiyoon asuma gaariidha. Haa ta'u mee waan kana naa qabattu laata? Eeyyee isa harkifadhaa baay'ee kunoo. Tole mee ayyaana irreechaa kana yogguu isin eebbistanii bantanidha kan iddoo kanatti ture. Mee ayyaana irreechaa kana isiniif yaadannoo maalii qaba? Irreechi isin egaa nama yeroo dhiyoo jalqabe miti daa'imummaa irraa qabdaniti waan kana keessatti kan guddatanii irreechi Oromoodhaaf maaloodha mee? Irreechi Oromoodhaaf irree Oromooti. Tokkummaa Oromooti. Araara Waaqayyoo jedhu uummataati. Walgeechi bakka Oromoon itti wal gahu. Bakka namni walitti mufate araaramu. Dirree araaraati. Irreechi ambiraa maal yaadattu hannaan jette? Irreechi bara 1990 keessa rakkoo adda addaatu ture. Hidhaa adda addaatu ture. Reebicha adda addaatu ture. Oppidiyoon uffatuma aadaatirree akkan uffanne dhoowwaa turanii, alaabaa abbaa gadaatirree akkan qabannee too irreecha dhaqne dhoowwaa turanii, odoo hidhamnu, odoo ajjeefamnu, odoo biyyaa baanu irreechi sadarkaa kanarra ga'ee arguun kiyya anaa yaadannoo guddaadha. Waanan irraanfadhu moti, waanan keessa darbe sanis waan natti ibsuufi edaa qabsaa'uun, carraaquun, abdii kutachuu dhiisuun bu'aan saakinoo anarra argaa jirru kana Oromoo wal ga'ee too bashannanee gammadee waaqa ofii kadhatee waaqa ofii galateeffatee shamarran qeerroo qarreen maanguddoon beekaa wallaanan asitti wal ga'ee gammadaa jira. Ani kana caalaa na gammachiisu sirumaa wanta argeetuun beeku umurii kiyya keessatti irreecha caalaa injifannoo irreecha caalaa na gammachiise hin jirudha. Meeqa isini mucaan keessan biqilaanis namoota dhimma kana qindeessuudhaan yeroo dheeraa lakkoofse mee gaafa biyyaa dhuftanii irreechi akkas jabaatee biyya bakkee keessa hin jira jettanii yaaddanii isin yeroo dhiyoodha gara biyya kanaallee kan dhuftan sabateedha. Egaa bakka Oromoon jirutti Oromtichi of beekee of barbaade sabboonan Oromoo bakka jiruttu tokkorree ta'e irreecha kana duukaa bu'aa jira. Yeroo tokko maalan arge nama lama ta'ee irreeffatu arge. Maaliif bakka Oromoon jirutti hundu irreecha kana waan kabajuuf waan isaa waan ta'eef irreecha kun immoo sirna gadaatinis sirna ateetinis waa hundaan wal qabateefi tokko dhiisanii tokko guddisuu waan hin dandeenyeef waan waliin deemu waan wal ta'ee waliin deemu waan Oromoo waalteessu waan Oromoo tokko taasisu waan Oromoo hafuura walitti baafachiisu. Waan warraa fagaatirree walitti fidee wal barsiisu waan ta'eef irreechi Oromoodha. Eenyummaa Oromooti. Eenyummaa uummata kanaati. Uummanni biraa warri cambalalaa qabu hin jira. Warri ashandaa qabu hin jira. Warri ximqata qabu hin jira. Oromoon immoo hanqabu kana waan ta'eef waan diinni irreecha irratti odeessu irra jatanii haqanii waan saa kana antanaan dura busheessaa ture san ammas faxoorraa nutti faxooran san harkisanii of bakka wallaalle Oromoon kanuma caalaa bara dhufus irreechi tulluu hin jira, irreechi malkaa hin jira. Akka waan saa kana cimsee kabaju akka dhaamsattis uummata keenyaan ala jiru uummata Minisootaa akka dhageenyutti gara 40,000 kana an ta'u hin jira jedhamu. Kun rabbi galanni haa ga'u gaaf tokko hundumtuu biyyatti deebi'aa garuu amma jirrutti
walii birbandee waan kana akka waliin bareechinu dhaamsi kun akka gurra keechan seenu adaraan jedha galatooma. Ulfaadha ayyee. Ayyee daawwattoota keenyaa egaa abbaa malkaa kan ta'e abbaa biqilaadha. Iddoo kanatti kan argine dubbisni jechuudha. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa bifa kanaan kan inni kabajamaatti jiru. Ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Waan iddoo kana jiru tokko lamaan isin biraan geenya ammallee waliin turan isin jedhaa egaa. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa 2021 kana fakkaatu jechuudha. Turtiin keessan waliin haa ta'u.